وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. تفضل. أستاذ بقنديل النفتن. بقنا قانو إذن ما شاء الله. أي كاملة ندرة جرنسيا يا قاف كاملة قافتنا. هاي شيء كامل أقافر ما شاء الله. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه ما شاء الله. جزاكم الله خيرا أستاذ. قافك يا دكتور سعيد قافته يو أما قافك يا أستاذ نمتك قبرتشي يو بكا قبرتشي بلسا في نجي بلسني قبرتشا في نجي فمو جنمي bilisni gabraaf hin ajjeefamu sadarkaa isaaniitiitu wal qixaa miti jechuudha. Kanaafuu waliin gitanii gatiin bilisni maallaqatti hin jijjiiramu, gabrichi immoo maallaqatti ni jijjiirama jechuu wal adda jechuudha. Bakka gara gumaa kafaluutti deebi'amaadha. طيب أستي قافك يا أستاذ أما نمتك قبرتشا نما تكو osoo abbaa isa bitate san hin ta'in namni ummaan alaa tokko dhufee yoo ajjeese yaani akkam ta'uu qabu? Akkamitti ilaalame? Guma aatiitiitu kafalamuu qaba jechuun horiidhaan kafalamaadha. Inni gara diyaatti deebi'ama. Gara ajjechaa sana osoo hin taane gara diyaatti deebina jechuudha. Achiin kafalamuu qabaadha. Abbaan isa bite sun yoo isa ajjeese hoo? Abbaan isa bite qabeenya kiyya balleessite yoo ka ajjeesu ta'e. Suni isa hukumiin irra murtiin irra dhayite santu waan murteessu qaba gaa oggis jedhi lamaan bilisa ta'uu deemaa mitiree warri wal ajjeese kun achi booda akkasitti tartiibaan dubbatan jechuudha. Kun amma ajjechaan asiin utaaltee gara bilisa lamaan jidduutti dhufte jechuudha. Qabeenya sanii jechisan ajjeese manqutila duuna maaliif hawwa shahiiduun ittichi deemuu deemti gaatuun ammaas akkami gabrichi kanarraa ajjeeftaadhaaf ka'ee yoo ka ajjeesu ta'e isaan lamaaniitiitu wal lole jechuudha. Kanammoo jidduutti murtiin ilaalamee kennama jechuudha. Ayyee jazaakumullahu khairan ulfaadha. Ayyee shukran. Gaaffii biraa. Ayyee gaaffiin biraa dhumatee jira. Waa'ee soomanaa san irratti namni tokko osuma danda'u soomana kafaluu ni danda'a. Osoo dandayuu kafaluu jechuun jalqaba ture amma hukumiin kun namni dandayu soomanuu dhiisee fidiyaa kafaluutti gara xaa'ama nyaata kafaluutti deebi'uun jalqabarra ture. Sun amma eegana ni shaaramee faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu jechuudhaatiitu shaare jenne yookiin ammoo mashaqqaa waliin jennee isa rakkisuudhaan waliin jaarsa dulloome fa'aa jaartii fa'aa isiin magartee umriidhaan nama guddaa taate fa'aa kanammaa soomanni isaan ni rakkisa jechuudha. Garuu immoo yoo soomanan numa danda'anii ni rakkatu. Izaabarra isaan ciqqama al-mashaqqatiidha. Warra soomana danda'an cinqii waliin jechuudha. Isaan akka isaan gara fidiyaa kafaluutti wanta kaffaaraa kafaluutitti gara muddii kafaluu gara xaa'ama kafaluudhaatitti achi deemnee Ahmed. Amma hukumiin san guutumatti jiru jechuudha. Hukumiin sun namni soomana danda'u soomana dhiiseetuma kamatti usee nyaata kafalaa wanni jiru sun hin jiru. Jalqaba akkas ture yeroo isaan fireeshiidhaa waggaa dura soomanni isaan irra dirqama godhamu san akkasitti suuta suutaan barsiisaa dhufe. Wa'anta soomuu khayrun lakum jee barmachumattuu isaanumaanu. Soomanuu turre isinii caalaa soomana dhiisuurra je'anii deebi'ee faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu jemma. Isa kanaan ishaaramedha amma kan danda'uu fi kan dandeenye hundarra kaa'u deema. Eegana immoo deebi'ee faman kaana minkum mariidan oo alaa safarin jedhee warra udrii qabu keessaa baase jechuudha. Soomanni kun asiin duratti dirqama ture jechuudha. Soomni Ramadaana. Soomanni ummata durirrattis dirqama ture. Kutiba alaykum siyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum jedhee. Amma soomana salaata wantoonni kan akkanaa kun ibaadaa gamasumarraa akkasitti dhufteedha. Hikmaa guddaa keessa jira. Ummata durirrattis dirqama ture jechuu aanni kutiba alaykum siyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum jettu sun lafa keessee jirte jechuudha.
أيه أيه شكرا أيه أحمد سجلين تنا جامتمو هذا أنا إيه يعني إيه قالوا Tidak gambar face. أيه أعوذ بالله من الشيطان Dhageysan الرجيم نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون إن شاء الله درسي تفسير سورة بقرة خنران تنرتي آية إبا في سدتمي طرب الرأي قال ربي سبحانه وتعالى أحل لكم جئلام أي أحل لكم جتشون إسني فلال قد أمي أي ليلة الصيامين هل كان قيان إسا صومنا سن إسني فلال قد أمي جدا الرفث إلى نسائكم دورتوتا خيسني ولين كنمتي سالا أدمسسون إسني فلال قد أمي جدا الرفث إلى نسائكم warreen keessanii fi wajji raffisuun isinii falaal godhame jechaadha. Halkan baaneeti guyyaan ammoo soomanaan oolama. Halkan isaa jechu kana dura maaltu turee jedhan muslimtoota irratti jalqaba jechu namni tokko yoonii fi soomanaan oolee odoo hin nyaatin hin dhugin yoonii fi ka'ee rafe jechu odoo soomana isaan furiin odoo lulluuqatii yoonii fi ka'ee rafe achi booda nyaatuun dhuguunis warra ifiitii waliin jiraatuunis halaal hin turree jedhan jalqaba akkas ture jechaadha. Halaalii miti akka rafnaan namni guyyaa dalagaa ooleetis yookiin maal ta'eetis yoonii fi hirribni qabee yeroon furaa gaheetuma odoo jiruu hirribni qabee kute ta'e hanqa yeroo akkasiititti nyaatas ta'ee dhugaatis ta'ee jimaa'is ta'ee hojjechuun danda'u ture jedhan jalqaba yeroo jalqaba soomanni dirqama godhamu san jechaadha. Isii tanarratti uummanni rakkatan Umar ibn Khattaab faani warra fiitii waliin faan jiraatuun irraa argame jechaadha. Dhufaniiti rakkina kana dhiyeeffatan akkasitti rabbiin isii san irraa kaasemma. Namni fedhu rafaa fedhu rafuu baataa eega gartee gaa yeroon furaadhaa ga'e yeroon silaa soomana hiikan eega ga'e halkan kana guututti nyaatus tahee dhugaatis ta'e warra fiitii waliin jiraatuunis isiniif halaali jedhee rabbiin irraa hiikee halaal godhee jechaadha. San keessa buute وحل لكم جتون سني فلال قدامه ليلة الصيامين هل كان قيان ساس ومناسا الرفث إلى نسائكم جتو والرخي سني ولين كنمتي سالا ديم سسوني سني فلال قدامه أكدواني تيمتيا هن لباس لكم إسان سن إسني أفتجد ستريد إسان إسني فكما أفتات تشبيه بليغ جلني سكنا تشبيه بليغ أفة ما وجد إلام ولي خفانا جيتشارا هن يجون إسان كورخي سنسون
libaasun lakum jechuun isiniif akkuma uffataati satiriidha. Wa'antum jechuun isinis libaasun lahunna jechuun isaaniif akkuma uffataati jechaadha. Waa qaama saala keeysanii haraamirraa tiifatuu keeysatti waliin jiraatu jirtan jechu. Kaniifuu bakka addaan dhayxan hin qabdanii isiniif halaalii halaal godhamee jira jechaadha. Alima Allahu jechuun rabbiin ni beeke. أنكم جتون إسن كنتم تختانون أنفسكم خلبو تيسن جنتن والربين إسن الترام قل هجتشؤون خلبو تيسن جنتن تو بخيتي فتاب عليكم أكست توبا إسن الدبي جتشارا همان نافوفن أزري ليفتشو داف أني سكنان توانا كنا خيسان قلي جراني himutti jiru laamma isaan haruma jidduu rabbiin fidee buusee waan duraan irratti haraam godhe san halaalitti jijjiireefi jechaadha. Fataaba alaykum isin irratti tawbaa deebi'ee wa'afaa cankum dhiifama isinii godhee fal'aana jechuun kana booda jedhema rabbiin fal'aana jechuun arda kana booda baashiruuhunna jechuun warra keeysanii waliin jiraadha qunnamtii saalaa adeemsisaa. ittis maxxanaa waliin jiraadha wabtaguu jechuun barbaaddadha maa kataba Allahu lakum waan rabbiin isinii murteeyse warraa waliin jiraattanii ilmaan faadha gaalaamma san barbaaddadha yookiin waan rabbiin isinii halaal godhe jechuu warra keeysanii waliin jiraachuu sanirraa jechaadha. Garii mufassirtoota ammoo maal jedha halkan leeylatul qadrii faammoo akkan dagannee عبادة قرتي قاهل كان رمضان خيسو جتمتو سنموه سوف خنانا كان إيفنه عبادة سنيس كبك بعد آجي تشودا يادة تشيسو تجرا جد أنقرين مفسر توتانا وابتغوا يجون بربادة ما كتب الله لكم والربين إسني مرتيسة سبب ولد دفو سنيتين إيقا ولد دفو خيسة تفر إلبو في تأتشوق فأدون تاني maal faa barbaaduuf ilmoo faa argatuu barbaaduuf jechaadha. Ana barbaaddadhaa jechu wakuluu washrabuu nyaadhaa dhuga'aa simmaas hattaa yatabayyana lakum hanga isiniif adda bahutti jechaadha. Amma nyaatuu fi dhuguunis yoo duraan galgala yoo rafan odoo nyaatiin odoo soomana sananii yoo karafan ta'e dhugaatiinis nyaanninis warra waliin jiraatuun sunis irratti haraam ture jennema. Amma sanis irraa kaaselaam wakuluu washrabuu jechuun nyaadhaa dhugaa hattaa yatabayyana lakum hanga isinii dabawutti alkhayxul abyadu jibriin adiin min alkhayxil aswadi jechuun jibrii gurraacharraa jechaadha. Qajjiifni adiini qajjiisa gurraacharraa hanga isinii dabawutti jechaadha. Halluu isaanii tana laaltanii hanga dabaafattanitti jechuu miti immoo kun minal fajri jechuudhaan rabbiin ibse jaan minal fajri jechuun jibriin adiin sun fajrii irraa kate fajra saadiq jechaadha. Ha gurraachaa kana hoon himne immoo halkanirraa jechuma kun fajra saadiq baanaani waa takka ifni ni mul'ata humaa rakkinan qabu sani minal fajri jedhe. من الفجرين تون قبابو تيجان jalqaba min alfajriin keeysan jiru ture. Eeganammoo sababa gartee namtichi tokko dogoggoretti isiin sun buute jechaadha. Ayyee sahaabaa keeysaa inni tokko maal godhe jibrii tana wal bira kaayeeti. Isaan kan akkasitti eegaadha nyaatee dhuguu ture jedhan. Kun ammoo dafee adda namaan bahu laamma. Eega fajriin bahillee dafee adda namaaf hin bahu. Seesii san gartee wallaala san kaasuuf dogoggora ka'ee san kaasuuf minal fajri jee ijaarrabbiin. Minal fajri jechuun fajrii irraa kan ta'e waa'ee fajriiti malee ajjiisa lamaa wal bira keeysanii jibrii lamaa wal bira keeysanii adda baafatuu jechuu miti jechaadha. Amma ifni guyyaadha dukkana halkaniitiin hanga isinii daba'utti jechummaa. Dhumma atimmu siyaama sanbooda immoo soomana walitti dhaabaa jee. Ilallee jechuun hanga halkaniitti itti fufaa jechaadha. Walaa tubaashiruuhunna warra keeysanii waliin qunnamtii saalaan adeemsisinaa. Waan garasitti isin geessullee maasin hojjetinaadha. Wa'antuma caakifuuna
haala iitikaafa taa'u jirtaniin fil masaajid jechuun ayyee fil masaajidii masjidoota keeysa haala iitikaafa seentanii jirtaniin jechaadha. Amma iitikaafa namni iitikaafu masjida seene tokko gabbahee warra isaatiin waliin qunnamtii saalaa adeemsisu waan gara sanitti isa geessullee maasiis firraa eeguu barbaachisa jechaadha. Iitikaafa santu bada jechu. Kun imma masjida keessa fiddanii isaanii waliin hin jiraatinaa jechuu miti. Kun akka dhorkamaa ta'e beekamaa dhaahu himma. Namni iitikaafa seene tokko eega iitikaafa seente hanga iitikaafa keessan fixattutti warraa waliin jiraatuun hin danda'amu jechuudha. Qunnamtii saalaa adeemsisuun hin danda'amu. Tilka jechuunis olitti tarrifamte sun akaamunni olitti kutan sun huduudullahi jechuun daangaalee rabbiiti. Falaa taqrabuuhaa isittin dhiyaatinaa jechuu eeggadhaa jechuudha. Kadhaalika jechuun akkasanitti yubayyinullahu rabbiin adda baasa yookiin ibsa jedha. Aayaatihii jechuun akaamota isaa akkasitti ibsa linnaas jechuun namootaaf akka waliisanitti ibsaa la'allahum yattaquun akka eeggataniif jecha magartee gaa namoonni walaa ta'kuluu hin nyaatinaa. Amwaalakum jechuun horii keeysan qabeenya keeysan qabeenya garii keeysanii walirraa nyaatinaadha. Beeynakum jechuun jidduu keeysanitti qabeenya gartee gaammaan tana gariin keeysan gariirraa nyaatinaadha. Bilbaaxiliin bilaashitti walirraa nyaatinaa jechuu. Bilbaaxili jechuun dharaan walirraa nyaatinaa jechaadha. Amma as keeysa hannitinis kana keeysa galti jedhan. Saamuunis kana keeysa galaa jaan. Akkasuma maasiis wantoota adda addaa karaa malee itti waa'ee qabeenyaa kana eeggatuu barbaachisa jechu. Watudluu bihaa jechuun qabeenya sana maasiis fuutaniin oofinaa ilal hukkaamiin gara abbootii seeraa gara warreen seera murtootaatitti hin geessinaa jechu. Rishwaa jennu san egaa kun gumboo jedhamtu san yookiin mattaayaa san fuutanii warreen gartee gaammaan tana seera muran sanitti hin geessinaa jechuudha. Yookiin waa'ee horiidhaa kana haqa keeysan tahuu dhabuu odoo beeytanuutu waa'uma kanaafuu mana murtii shari'aadhaa san hin dhaqinaa jechuudha. Litaakuluu jechuun akka nyaattaniif. Fariiqan jechuun gari min amwaalinnaas jechuun qabeenya namaarraa ta'e akka fudhattaniif akka nyaattaniif jechaadha. Qabeenya kana ilmi namaa hedduu nyaataaf itti fayyadamaa jechuuf nyaata jedhe malee akka fudhattaniif jechuma. Rishwaamma gumboo yookiin mattaayaa san fuudhanii warra seeraa sanitti yooniif geessan. Sababa saniin qabeenya namaa tokko akka isaa murteeysaniif geessuun amma kun haraami dhoorkaadha jechaadha. Abbaan seeraa namni seera murteessu tokko waan kana isaa murteessuun waan namaa isaaf halaal hin godhu. Wanta haraam ta'e tokko halaalitti hin jijjiiru jechaadha. Kanaan shawwadamuun sirriidhaa miti jechuudha. Bakka kanatti abbaa murtiitu naa murteeyse, ulamaa'otaatiitu naa murteeyse jedhanii haqa namaa tokko fudhatuun inuman ta'u jechuudha. Akka isaa fakkaatetti murteessa fakkeenyaaf namni tokkummaa. Kanaafuu akkaataatti himannaa faarra dhaabbata. Tokko adda baafatee sirritti waan himatu kana himannaa isaa tolchee qabeenya namaa tokko ka'ifii fakkeessee akkas godhee himachuu danda'a. Tokko immoo qabeenyuma fi kana hijjaa jedhee himannaa tolchee akkasitti dabaasee himachuu hin danda'u ta'a jechuudha. Akkuma ergamaanuu sallallahu alaihi wasallam gariin keeysan gariirra gartee gaafa himannaa akkaan beeku ta'e ansanirra dhaabbadhee qabeenya obboleessa isaa murteessuu hin danda'a. Isin ammoo haqiiqaa waan kanaa warri beektan qabeenya obboleessa keessanii kana jettanii fudhatinaadha. Sun isiniif halaal hin godhuu jechuu garsiisa jechuudha. Litaakuluu jechuun akka nyaattaniif fariiqan jechuun garii min amwaalinnaasi qabeenya namootarraa ta'e akka fudhattaniif jechuudha. Bil ismi jechuun diliidhaan yookiin zulmiidhaan miidhaan akka fudhattaniif jecha. Horii san fuutanii hin geessinaa gara warreen seera muraniitti jechaadha. Wa'antum ta'lamuunaan isin ni beeytan. Baaxilarra jiraachuu keessan beeytan jechuudha.
yookiin odoo beektanuu jechu karaa malee jiraachuu keessan qabeenyi sun keessan ta'uu dhabu odoo beektanuu waan akkanaan hojjetinaa jechumma. Bakki horii kunis sirriitti eeggannaa barbaachisa jechaadha. Yas'aluunaka jedhimaasis Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yas'aluunaka jechuun si gaafatu ayyoon rasuulu yaa ergama anil ahillati jechuun waa'ee baatii irraa si gaafatu jechaadha. Waa'ee ji'aa jiini kun maaliif gara duraa laafaa ta'e qal'aa ta'e odoo deemuu immoo guddataa dhufee guutamee deebi'ee maasis akka jalqabaa sanitti maaliif qal'atee laafatti deebi'a jedhanii gaafatan ammala. Kana gaafiin dhiyaatte suni maal jedhee rabbiin qul jedhiini ayyoon rasuulu yaa ergama warra si gaafate saniin hiya jechuun ji'oonni sun yookiin baatiiwwan sun mawaaqiitu linnaasi yeroolee namootaati jechumma. Jijjiiramni magartee gaa zaata ji'aarratti adeemu suni wanta ittiin namni yeroo walii ittiin beeku jechuudhamma. Egaa yeroo soomanni faan itti ga'uu beekaniin yeroo maasis dhaammata walii waan waliif gartee gabaan laman tokko ittiin walii beekan yeroo zaka'aatis yeroo hajjiitis jedhe maasis rabbiin ulaamu. Wal hajji jechuun yeroolee hajjiiti jechaadha. Akka aduutti silaamma itti fufaan yeroo hunda guutummaan akkasitti adeemtu yoo ta'e namoota hundaaf bakki kun addan galtu jechaadha. Namoota tokko tokkootiitu guyyaadhaan lakkaawwachuudha qaba malee ji'ootuma kana waa'ee ji'aa kanaatiitu galaa filaamma. Jiini jalqabarra jiraachuu fi walakkaa jiraachuu fi gara xumuraarra jiraachuu jijjiirama adda addaa agarsiisaa deema jechaadha. Jijjiiramni dhufu kun hisaabaaf waan tokko gartee baallama garagaraattiin beekuuf qaaxaroo waliin maasis ittiin murteeffatuuf liqiifaa hoggaa walitti kennaniis sanirra dhaabbataniitti walitti kennan ji'ootaan lakkaawwatan jechu akkasuma maasis waan adda addaatis wooma kanaan lafa kaayyatan yeroo ramadaanaatis ji'a soomanaatis isa kanaan irra ummataa gala jechaadha. Wal hajji jechuun yeroolee hajjiidhaati jechaadha. Dhuguma isa kanaan irra galaafamaa. Waleeysal birru toltuun hin taane bi'an ta'atul buyuuta manneen keessanitti galuun min zuhuriyaa jechuun duyda duuba isiitiin gara duubaatiin itti galuun sun toltuudhaa miti jechuudha. Toltuun bakka kanan jirtu jedhan. Akkas jedhee Rabbiin walaakinnal birra jechuun garuummoo toltuun manittaqaa jechuun imaanu manittaqaa jechuun imaana nama Rabbi sodaatee jechaadha. Sani toltuun wanni irratti kana jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo jaahiliyyaadhaa maal godhuu turan hoggaanii fi ka'anii hajjii dhaqan warra madiinaatis ta'e uummattoonni biraatis qureeshonnis jechuudha. Hajjii dhaqanii hoggaanii fi galan hulaa balbala duraan seenuu turre kanaan hin seennu karra duraan seenuu turre saniin hin seennu jedhaniiti gara duubaatiin mana cabsaniitti galuu turanii. Jijjiirratanii karaa jijjiirratanii galuu sani akka waan khayrii itti yaadan jaahilummaan akka naman goone hin qabdu laamma. Sani Rabbiin waleeysal birru jechuun toltuun hin taane bi'an ta'atul buyuuta mana keessanitti galuun sun toltuu miti jechuu toltuun karaa saniin miti keessiin dhuftuun min zuhuurihaa duyda duuba isiitiin itti galuudhaan toltuun hin taane jechaadha. Walaakin albirra jechuun toltuun ammoo okitti argamtu. Manittaqaa jechuun imaanu manittaqaa. Imaana nama Rabbi sodaateeti. Rabbi sodaatiitu laalama jechaadha. Wa'atul buyuuta manneen keessanitti galaa min abwaabihaa. Balbalootuma isiitiin hulaalee isiitiin itti galaa jechuudha. Mana bakkuma durseenuu turtan san garuma hula'a saniin galaa malee duubaan cabsitaniin galinaa jechaadha. Wattaqullaahaan Rabbi sodaadha la'allakum tuflixuun naanni milkooftanii jechaadha. Sodaan Rabbii jiraannaa waan barbaadan san ni argattu jechu akkas jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waqaatiluu fi sabiilillaahi jemmaa
waqaatiluu jechuun lolaa yaa muumintoota fi sabiilillaahiin karaa rabbiitiif lolaa jechaadha. Diin rabbii kana ol aantummaa isaa fiduuf lolaa alladhiina yuqaatiluunakum warreen isiniin lolan saniin lola'aa jedhe. Walaa tactaduu jechuun daangaan darbinaa jechaadha. Warreen isiniin hin loliniin loltanii daangaan darbinaadha. Kunimma jalqaba yeroo lolli karaa godhamu lolli bifuma firraa deebisuudhaatiin saniin isaaniif hayyamamee ture jechaadha. Ifumarraa ittisuu jechuudha. Warruma isaaniin loleen firraa loluu jechuudha. Alladhiina yuqaatiluunakum jeegaa. Booddee keessa immoo adeemsa keessa faqtulul mushrikiina haysu wajadtumuumiidhaan mushriktoota lolaa jechuun akkasitti hayyamni guutuu kennamee bakkatti loluun dhorkamu haa jiraatu malee masjida raanfaa keessatti ifii eegaluun qaban bakka san akka eeggatan ammoo itti himamimma. Waqaatiluu jedhe rabbiin lolaa fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif jecha lola alladhiina yuqaatiluunakum warreen isiniin lolan saniin lolaa walaa tactaduu jechuun daangaan darbinaa jechaadha. Warreen isiniin hin loliniin loltanii daangaan darbinaadha. Yookiin hoo dubartoota faa ijoollota faa qabeenya faa balleessuun biqila midhaanii faarra deemtanii maal godhuun kanaan daangaan darbinaa jechu kunillee asuma keessa seenaa jiran. Inna allaha jechuun dhugumatti allahni laa yuhibbul mu'tadiin warreen daangaa darban san hin jaallatu jechaadha. Akkasitti yeroo jalqabaa gaa ifumarraa ittisuu qofaatiitu hayyamameef jechuma. Eegan ammoo ayata seefii walii galaatiin sun hundinuu fuudhame ayannummaan itti aantuu maal jettime waqtuluuhum isaaniin lolaa warreen isiniin lolan saniin lolaa haythu saqiftumuuhum bakkuma isaan qunnamtanitti bakkuma isaan agartanitti lolaadhaani وأخرجوهم جتون إسانيس بافردا من حيث أخرجوكم بكا إسان الرئيس باسا سني رابا فردا جلام مكة فار رابا سني تران لولاني مكة راغرتي إسان في الراباسو خنهن داتي تو أيما ميفلام بكا إسان الرئيس باسا غند إسان دفني لولاني خيسا إسان باسا سني الرئيس بافردا جيم والفتنة جتون شركي داتو yookiin wal fitnatu jechuun kufriidhaatiitu ashaddu jechuun cimtu isiidhaatiitu jabduudhaa minal qatliini ajjechaa sanirra jechuu kaafirtoota loltanii isaan ajjeesuu sanirra shirkii isaan hojjetan santu raamtuudha. Kaniifuu shirkii hojjetuun isaanii kufrii hojjetuun isaanii sun akka dhaabbatu lolaadhaan jechuudha. Yookiin wal fitnatu jechuun kaafirtoonni mu'mintoota rakkisuudhaatiitu jechuudha. Muslimtoota diin irratti aqiidaa isaanii irratti rakkisuutu ashaddu jechuun irra cimaadhaa irra hamaadhaa minal qatli ajjechaarra jechuudha. Ajjechumaatiiturra irra salphaadha jechuudha. Kaniifuu fitinaan sun akkan argamne lolaa jechuuf deemagaa. Walaa tuqaatiluuhum isaanii lolina ammoo indal masjidil haraami bakka masjida kabajamaa ta'etti isaanii lolinaa hattaa yuqaatiluukum hanga isaan isinii lolanitti jechuudha. Yoo isaanummaan fi lola eegalan malee bakka masjida raamitti akkanaa jettanii lolinaadhaan lola eegaluun qabu jechuun muslimtoonni fa'in qaataluukum yoo isinii lolan ammoo masjida raam biratti jechaadha. Faqtuluuhum jechuun isaanii lola amma kadhaalika jechuun akkasi. Jazaa'ul kaafiriin galanni kaafirtoota akkasi jechaadha. Itti loluu sanii jechuudha. Amma gaafa masjida raam isaanii fi lolachitti eegalan masjida raam keessa jirraa jettanii loluun hin dhiisinaa. Kaniifuu ofirraa deebisuudhaaf jecha lolaadhaan isaantu eegale waan ta'eef jechaadha. Inni ta'uu jechuun yoo dhoorkaman isinii loluurraa dhoorkamanii kufrii sanirraayis yoo dhoorkamanii tawbatan jechuudha. فإن الله غفور رحيم ربين إسان توبة سني أرارما رحيم جتشو رحمة قد وقاتلوهم إسان اللولا ماسيس حتى لا تكون يجون أكن أرقم نيفيهم
كي لا توجد جج حتى معنى كي دادي أي كي لا توجد ججون أكن أرقمني تكون أنتم أمو كان تام مرات أفتيتشارا حتى لا تكون ججون أكن أرقمني فلولا فتنة ججون شركين كفرين أكن أرقمني فلولا ججوما خايو اللي قد أموف وايسين قبين يركتو في متي خايوم مالي kaafirtootuma qofa ajjeesuu saniifis miti kaayyoon guddaan shirkii fi kufriin tun dhabamuudha jechaadha. Hattaa laa takuuna jechuun akkan argamneef lola. Fitnatun jechuun kufriin akkan argamneef lola jechaadha. Wayakuuna diinu jechuun ibaadaan akka ta'uuf lola. Lillaahi jechuun rabbumaaf akka ta'uuf lola jechaadha. Kana kaayyoon lolaa inni guddaan isa kana jechuma fa'in intahoo jechuu yoo isaan dhoorkaman shirkii fi kufrii sanirraa yoo dhoorkaman falaa udwaana jechuun daangaa dabruun hin jiru illaa cala adh-dhaalimiin falaa udwaana jechuun diinummaan hin jiru illaa cala adh-dhaalimiin jechuun kaafirtoota irratti malee jechaadha. Isaan amma kufrii fi shirkii sanirraa dhaabbannaan isaaniin diina ta'uu qabdan jechuun amannaan gara amantii gara dhufnaan obboleeyyan keessan ta'an jechuun kaafirtoota irratti malee diinummaan hin jiru jedhee rabbiin ibseef ashahrul haraamu jiini kabajamaa ta'e bishaaril haraamu ji'uma kabajamaa ta'e keessa galata galfame jechaadha. Amma ji'oonni kabajamoon keessa loluun dhoorkamaadha haraamii ji'oota afur jechuudha. Sadi wal faana deemu. Mee zulqaadaa, zulhijjaa, muharram, afraffaan rajabu mudara jechuudha. Rajaba jidduu jumaadaadhaatii fi shacbaanaa jiru san jechaadha. Amma ji'oota afran kana keessa loluun dhoorkamaadha. Haraami jechuudha. Yoo kaafirtoonni immoo ji'oota kana keessa ka'anii namaan lolan muslimtootaan lolan muslimtoonni jalaa cal jechuun qabu jechuudha. Akkuma bakka ka'abaa sanittuu harima keessattis yoo isaan namaan loluu eegalan jalaa cal hin jenne ji'oota kabajamoo kana keessaas yoo isaanii fi lola eegalan jalaa usuun hin ta'u ashaarul haraamu jiini kabajamaa ta'e bishaaril haraami jechuun ji'uma kabajamaa ta'e san keessa galata galfame jechuudha. Yoo ichi keessa isinii lolan firraa lolaadhaanii jechuudha. Wal hurumaatu jechuun kabajaan qisaasun gama lamaan jechaadha. Gara lamaanittuu wal qixa jechuudha. Isaaniitiitu kabaja san dhaqee diige. Kanaafuu eega isaan isinii lolan ji'a kabajaa keessa jirra. Ji'a keessa loluun haraamii keessa jirra jettanii lolan dhiisinaa. أصوم خيسة قالت قال في لولا يا فمن اعتدى عليكم نما يسن رتدان قادر به أي يجي مخبجات كيسة فاعتدوا عليه إسنيس قلت إرا خفلت أما مماثلات فاعتدوا جمله تمسلم توتات أي اعتداء آمد اعتداء إني إسجل كباسني ظلمين إسجل كباسني قنمه بفمجازات Eessa san firraa deebisuuf waan ta'eef faataduu jedhe malee kun immoo firraa deebisuudha malee daangaa darbuu miti jechaadha. Faman i'tadaa calaykum nama isin irratti aduwwoome daangaa isinitti dabre faataduu calayhi jechuun isinis irraa kafaladhaa jechu. Bimisli mactadaa calaykum qixa inni garte isin miidhe san irraa kafaladhaa jechuudha. Kun akka walii galaatti laamma. Kafalatuun ni danda'amu. Nama dha'ee tokko dhooyitee irraa kafalachuu dandeessa jechaadha. Ji'a kabajaa keessa isaan isin lollaane irraa kafaladhaa malee jalaa caliin ji'inaa jechuudha. Ji'uma san keessa lolaadhaan wattaqullaaha rabbi sodaadhaa immoo namarratti daangaan darbinaadha. Wa'lamuu jechuun beeka anna allaha ma'al muttaqiin rabbii warra isa sodaatu waliin jiraachuu beekaa jechuu gargaarsa isaatiin tumsa isaatiin. Isaanii waliin jiraachuu immoo beeka sodaa rabbii qabaannaan rabbiin isinii waliin jiraa gargaarsa isaatiin jechaadha. Wa'anfiquu jechuun kennadha. Fi sabiilillaahi karaa rabbiitiifis kennadha jechaadha. Egaa jihaadaaf jecha baasuunis barbaachisaadha.
horii kennanii wantoota ittiin yaabbatamee ittiin deemamus bitamee meeshaan lolaatis bitamuu qaba. Wa'anfiquu jechuun kennadhaa fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif jecha kennadhaa maasiis walaa tulquu bi'eeydiikum lubbuu teessan hin darbinaa ila tahlukati gara halaakaatiin darbinaa lola dhiiftanii jechaadha. Kun immoo hin lolinaa jechuu miti. Gara sitti hiikamuu qabu jedhan. Walaa tulquu bi'eeydiikum ila tahlukati jechuun lubbuu teessan gara halaakaatiin darbinaadha. Lola dhiiftanii jechuu. Sababnummaan nuzuula ayata kanaa ayannummaan tun wanni itti buute warra Madiinaadhaatiitu ansaarotaatiitu hoggaanii fi waraanni diiniif lolu kun heddummaatu nuti imma gallee qabeenya keenya yoo sirreeffanne hoohii lola dhiifnee ma'e achirraa gallee qayee teenyatti yoo qabeenya keenya kunuunfanne kamii jennaani rabbiin walaa tulquu bi'eeydiikum ila tahlukati jedhame. Aduwwiin dhuftee biyya isin harkaa fudhatuuni halaaka laamma. Lola dhiiftanii karaa rabbiitiif waa kennuu dhiiftanii lubbuu teessan halaakatti hin darbina. Wa ahsinuu jechuun tola oola yookiin ammoo hojii bareechaa hojjedhaa. Inna Allaha yuhibbul muhsiniin. Rabbiin warreen dalagaa tolchanii hojjetan jaallataa jedha. Maashaa Allah. Darsiin teenya taarraan tanaa kana fakkaatti. Warra waan dhageen fayyadamu rabbiin waa godhu waan baranne keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaayu isa baranne rabbiin kan ittiin milkoofnu rabbiin nuuf haa godhu jechaadha. Har'aaf asumatti dhaabbannaa.